Kanaafuu gaafiin xiyya maal jettee obbolaan jechuun ni barreesse. Jechi kun dheeraadha yookaan gabaabaadha jettanii jennee miti. Eeyyee. Kanaafuu jechi kun amma maali jechuudha? Dheeraadha jechuudha. Sagalee isin gaafu Ugali barsiisa. Ugalaan gara kiyya. Faayidaanuun barreessaa dura nam tokkoon nu dubbisa. Achi booda ammoo dheeraadha moo gabaabaa ta'uusaa nutti himtanii. Akka tekisti jirti. Eenyuun jiraan maayikiin qabadhe malee. Haaya tigist. Okay. Dubbisaa akka caaliin jedhinaa dubbisi. Jecha kana Achuma taraa keessan dubbisna. dubbisi achi booda ammoo dheeraadha moo gabaabaadha nuuf. Taraa keenya beeknee walirraa hunda dubbisna. Dubbisa kana dubbisu. Dura Roobii jedhamuti. sirri. Jecha dheeraadha. Baay'ee gaarii. Jecha kun Jecha dheeraadha. roo beela roo Roobii. kanaafuu jechi kun jecha akkamiiti jechuudha. Jecha dheeraa amma katabbiin kun dheeraa jechuudha. Jecha kana baante jecha kanaan baane jechi kun dheeraadha. Dheeraa. Kareefu waatii hajuu kunillee akkasumatti dheeraadha jechuudha. Baay'ee jecha biraatiin barreessa. Duranii dubbiftanii achi booda ammoo dheeraa moo gabaabaadha waan jiru adda baastanii natti himtu jechuudha. Desta Soba. baay'ee gaarii soba jedha. Soba jedha. Soba. Soba. Jechi kun dheeraadha moo gabaaba? Soba. Gabaaba hin beekne barsiisaa gabaaba natti fakkaata. Afaaniin jettee ilaaluu dandeessa. Hogguu dubbifte soba soba jettee Soba. Gabaabaadha. gabaabaadha soba. Laal jechi dheeraan akkana dubbifama akka roola roobii akkana argite ni dheerata afaan irratti. Gabaabaadha. Kun maal jechuudha? Jecha gabaabaadha jechuudha. Baay'ee gaarii. Jecha gabaaba. Kun jecha gabaabaadha jechuudha. Jecha gabaaba. Amma kabiraatiin barreessaa natti himtan jechuudha. Hozaan hin jirtu saami maakee deebite. Hozaan hin deemne gaze. Barsiisa yaaduun. Ni yaalta gosa yaada. Na yaala. Laaga. 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 Kun laal walumatti la Laaga.
laga laga laga, laga. Haya, sagaleen kun gabaabaa moo dheeraa? laaga. Dheeraadha. Laal laga. Laaga, Aanjeenka laga. gabaabaadha. Sagalee gabaabaa. Kun sagalee akkamiiti? Sagalee gabaabaa. Haya, jecha biraan barreessaa. Jechi biraan barreessu. Jecha kana gazee dubbisii. Achi booda jecha kun dheeraa moo gabaabaadha waan jiru natti himi. Fixxanii bina jala baratani. Gazzaanyi dubbisa mataraan keeti. Kan dubbisu barsiisa. Ishii yaa dubbistu qoy amma siinti waan ta'eef Haya, Fooziyaa taraanan ishiiti. Lafa asiin dubbisa guutak. lafa. Akka jenne Hmm. waan nuti dalagu jirru kun laale jecha tokkoniin barreessaa jecha san dura du'ii dubbifte. Achi booda ammoo erga dubbiftanii booda jechi kun jecha dheeraadha moo gabaabaa waan jiru natti himtanaa. Okay. Fakkeenyaaf amma jechaati jiru kana yoo dubbifne waatii jedha. Waatii. Jechi waatii jiru kun asitti aan lamaa jira dheerata. Taan lamaa jira. No, iin lamaa jira Hiin lama jira. dheerata. Saniifuu sagaleen isaa sagalee dheeraadha jennee. Eh. Kan itti aanu kun roobiidha. Innilleen sagalee dheeraa qaba. Soba kan jiru kun ammoo sagalee gabaabaa qaba jenne. Kunillee laga sagalee isaa gabaabaadha. Akkuma dubbifte laafaa jedha. Laafaa. Sagalee akkamii qaba jechuun inni kun? Dheeraa Sagalee wal qixa jechuudha. sagalee dheeraa qaba. Sagalee dheeraa qabaata jechuudha. Itti aansina. Sagaleen amma katabu kun dura ni dubbiftanii achi booda dheeraa moo gabaabaa waan jiru natti himta. Eenyu dubbisa? Kan dubbisuu Okay. Yaala namni tokko. Gazzeetu amma Eh? gazzee haa ta'uun jira. Okay. Ani dubbisu? Okay, natti agarsiisa. Maali? Eeshi kaamin? Kunoo. Laarra. Okay. Liixii. Liixii. As argitee sagalee laa? Haadha miti? Eedha miti ishii? Haadha. Haadhayi? Ee fakkaatti. Eeshi. Lixa. 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 Lixa baay'ee gaarii. Lixa jaa jechuudha. Haya, amma sagalee kun dheeraa moo gabaabaa adda naa baasa? Lachuu sagalee lachuu fuulduris duubnis gabaabaa. Baay'ee gaarii. Sagaleen isaa sagalee akkamiiti? Gabaabaa.
Leexaa. Dubbisa anuu osoo isiniin kan jarraa hayye. Mee dubbisa. Haya kun leexaa jira. Saggaadha. Leexaa jira. Dadhabbiin nan dhufe. Kun maal jaa jennee Okay. leexaa jira. Haya. Tekisti sagaleen isaa gabaabaa moo Ayee dheeraa? barsiisa. Ayee barsiisa. Sagaleen isaa kanaa gabaabaa moo dheeraadha? Dubbiste leexaa jennee dubbifnaa miti. Dheeraadha. Sagaleen isaa dheeraadha. Baay'ee. Sagaleen isaa dheeraadha. Abraham barreessaa. Haya kana eenyu dubbisaa? Roga. Sirriidha. Haya. Amma sagaleen kun dheeraa moo gabaabaadhaan itti baasta? Gabaabaadha. Rooqa. Sagaleen isaa gabaabaa. Asillee dubbachiiftu tokko jira. Asillee dubbachiiftu tokko jira. Yeroo dubbannu afaan irratti gabaabsinee dubbannaa jechuudha. Sagaleen kun sagalee gabaabaa. Akkam isinii galaa jira? Nagaraadha gara kiyyaan. Ayee nagalaa jira barsiisa gara kiyyaan. Akkam goonaa ta'e kana. Amma hojii manaatiin isin kan nafa boruuf dalagu. Eeshi. Ayee. Niin barreessaa. Dura ni dubbistanii achi booda ammoo gabaabaa moo dheeraa waan jiru adda baaftanii jechuudha. Gaafii tokkoffaa. Gaafii lammaffaa. Sadaffaa. Isinii mul'ata katabbiin kun? Mul'achaa jira. Ni mul'ata. Gaafii hanga tana takkaffaan tana ni barreeffattan. Gaafii akkan tana ogguun isin gaafadhe jalqaba ni dubbiftan. Achi booda ammoo sagaleen as jiru kun dheeraadha moo gabaabaa waan jiru natti himtanii. Lammaffaarra Lammaffaan. yaadha yaa. Yaa. Eh. Afur natti fakkaatteesi. Yaadha. Yaa.